Akkam jirtu naguma fayyaa keessanii hundumtu keessan akkam jirtu nageenyi keenya tulluu qaari'ee muummee qaxxaamuree bakkaa fi haala keessan jirta keessatti isin haa dhaqqabu jennaa. Eeyyee nuuf jiraadhaa saba koo akkam jirtu fayyaadhaa naguma hundumti keessan haala akkamii jirtu har'a bakka ajaa'ibaan jira. Bakka ajaa'ibaa kuni warri waa'ee ispoortii beektanii warri ispoortii hordoftanii har'a dirree seenaa tokko keessan jira. Dirree seenaan kuni dirree warri beektan dirree Zinedine Zidane faa keessatti taphachaa turanii biyya Daani'eel Teerii Hoonarii keessatti taphachaa ture biyya Pool Pogbaan keessatti taphachaa ture. Dirree Kiiliyaan Embaappeen keessatti taphatee achiin jira jarallee yoon argee akka carraa ta'e jarallee yoon argee isiniin wal quunnamsiisuun yaala akkanaaf mijatetti jechuudha. Taphattooti adda addaa beekamoonis jiru dirree kana keessa dhugaama dubbachuuf taanaanii bakka nama ajaa'ibuudha. Yoo kan nama raaju kan nama ajaa'ibu bakka dirree tokko keessa kubbaa miillaa tiimii 20 ol taphachiisutu jira. Tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Tiimii 20 ol jechuun garee lama lama qabatee jechuudha. Garee tiimii 44 kan taphachiisu 45 50 kan taphachiisu 40 kan taphachiisu jechuudha. Akkasittiin baay'atee jira. Lama kun dirree tokkodha. Gara sanatti yoo isinitti mul'ata isaan beekuu ilaa warri garasii warri kun amma dirree kabiraadha. As immoo kunoo na bira kan jiran jiru kunoo gara kana immoo kan jiran jiru kun dirree kabiraadha. Jarri kunoo akkasittiin ta'anii boqonnaarra jiru kunoo ta'anii boqonnaarra jiru dirree kabiraan jechuudha. Ta'anii akkasitti boqonnaarra jiru. Bakka nama ajaa'ibuudha. Asitti mura ijoollee leenjisaa jiru agartuu ijoollee leenjisaa jiru ijoollee xixiqqoon umurii kanaa kaaftee dhugaa asitti kan leenjifamtee booda kan kilaba addunyaa irratti beekamaa keessatti mindeeffamanii taphatanii al tokkoon galii guddaa argatanii galii argataniin maatii ofii isaanii otoo hin taane maatii isaanii qofa otoo hin taane biyya isaanii kan ittiin beeksisan biyya isaanii kan ittiin waaman rakkattoota akka addunyaatti kan ittiin gargaaruu danda'an yeroo kanarraa kaasanii akkasittiin ijaaramaniitu nama ajaa'iba bakka ajaa'ibaatti tokko tokkoon isin daawwachiisa obboloota koo. Isinis bakka jirtanitti ispoortii hojjechaa qaama keessanii kachaa dubbi jechaa akkana hordoftan abdiin qaba. Booddee taphattoota beekamoo biyya kanaa yoo arguu barbaaddanii obsaan na waliin turaan isiniin jedha. Ispoortii gaafa jennummaa ispoortiin fayyummaa fi ispoortiin nagummaa fi ispoortiin tokkummaa fi ispoortiin wal'aansoo fi jedhamaa guddanne miti yeroo ijoollummaarraa kaafnee yeroo kubbaa moofaa carqii kana walitti isaan taphachaa turre irraa kaafnee ijoollee safara keessatti waliin tiimii humne taphanurraa kaasnee isa booddee akka gandaatti sana booda akka aanaatti mana barumsaa akka dareetti isa booddee mana barumsaa bakka bu'uudhaanii namni ispoortii yookaan hirmaateeraa yookaan immoo dhaabbatee daawwateeraa haala adda addaan keessatti hirmaachaa ture jechuudha. Kanaafuu ispoortiin immoo qaamaaf namni ganama ispoortii hojjechuu amaleeffatee bakka qaama isa tokko hin jabaata. Lammaffaa qaama duwwaatu hin taane sammuun illee tasgabbii argata. Sammuun hin jabaata. Sammuun nagaa argata. Sammuun nagaa argachuun immoo hojii irratti akka gaariitti oomishan nama godha. Oomishtuu nama godha jechuudha. Fayyummaa namaa dabala. Fayyummaan namaa dabalaan hojii irratti immoo cimaa nama godha. Kanaafuu bakka jirtanitti hundi keessanii ispoortii kana dub jechaa gochaa na hordofaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan ispoortiin addanattis kun gartuun gama kana jirus sirriitti kan inni addanaas kun ta'anii wanni ta'aa jiru asittis ta'anii
boqonnaa fudhachaa jiru. Gamanaanis immoo kun akkasittiin kana fakkaataniiti kan isaanii taphataa jiranii. Warri kun warri keelloo uffatan kun immoo kun akkasitti isaanis dirree galuudhaaf amma shaakalaa jiru. Amma sun naannoo kanatti dirree meeqa sirriitti agarsiisaa jechuudha. Warra keelloo kanaan tokko kun warra diimaa asii agartan kanaan lama warra diimaa kana jechuudha. Asiin agartan kanaan lama bakka ijoolleen itti leenji'aa jiran kanaan sadii warra gamaa warra isiniin jedhe mulaa kunnoo warra sana wajjin afurii bakka nama dhaabadhee jiru kana jechuudha. Afurii kana argaa jirtu kunoo dirreen shanaffaa moo ja'affaan immoo kan cina jiru kanaadha. Warri gartuun sirriitti agartan kun gartuuchi keessaa ba'anii kunoo akkasittiin uffata jijjiirachaa jiru. Warri kun taphatanii xumuranii kunoo warri gamaa sun immoo kilaba ijoollee Oromootii dhugaa dubbachuuf taanaan kilaba ijoollee Oromoo qeerroo ijoollee kilaba qeerroo Firaans jedhamudha. Kilaba qeerroo Firaans jedhamudha. Isaanis immoo dirree seenuudhaaf isaan immoo amma of qopheessaa jiru. Kunoo warra kana jechuudha. Kilaba qeerroo Firaansiin warra kana akkasittiiniti taphachaa jiru. Taphachuudhaafis seenaa jiru warri kaanii. Biyya kanatti akkasittiin kan ispoortiin akka pirofeeshinaalitti kan ilaalamu akka nu callisnee akka ofirraa dabarsuudhaaf isa hojjennutu hin taane dhuguma pirofeeshinii barbaachisa pirofeeshinii mataa isaa danda'edha ispoortiin gaaffii dhugan qabu. Garuu xinnummaatti kaasanii akkasittiin kunuunsanii yoo guddisaniiti akka addunyaattis taphataa beekamaa ta'uu danda'u. Taphataa beekamaa taanaan akkas sila isiniin jedhee taphatanii beekamoo duwwatu hin taane biyya ofii beeksisuu jira. Rakkina haqanii lafarraa balleessuu jira. Amma kaffaltii isaan torbanitti argatan warra taphattoota beekamoo kana ni beektu. Torbanitti isaanii yeroo isaanii doolaara 180 doolaara 250 350 torbanitti kan jirti argatan ilaala. Al tokkotti gaafa kubbaa dhiitanii kubbaa tokko dhiituudhaanii al tokkotti kubbaa dhiituudhaanii nama ajaa'iba kubbaa al tokko dhiitamuuni doolaara 100 fa'aa kaffalamaa jechuudha ilaala. Kubbaan al tokko dhiitamtu gama tokkotti dhiituudhaaf doolaara 50 60 jechuudha al tokko kubbaa dhiituuni. Kanaafiyyuu gama galiinis taanaan waan qoosaa miti jechuudhumaa fi gama galiinis taanaan waan qoosaa miti. Isinis bakka jirtanitti jabaadhaatii ispoortii kana hojjedhaa. Fayyummaafis gaariidha akkuma isiniin jedhe kun akkasittiin shaakaluu amma ijoolleen kun akkasitti bakka hin taane ooluurra dargaggeessi bakka hin taane ooluurra akkasitti dargaggeessi bakka hin taane ooluurraa gaafa akkasittiin dhufee asoolee galee jedhu tokko amala adda addaa irraati isa dhorkaa amala hin taane jechuudha. Amala hin taane isa dhorkaa. Lammaffaa irratti qaama isaa ijaaraa. Qaama ijaaruun immoo ilaala. Qaama ijaaruun amma gaafa iddoo hin taane oolu dargaggeessi bakka waa xuuxanii bakka waa dhugan gaafa oolu qaama isaa diigaa oola. Gaafa garuu bakka akkasii oolu garuu ijaaraa oola. Qaamni ijaarame kun immoo hojii fi oomishaaf ta'a fayyummaa isaaf ta'a. Kana isinitti himu isinuu beektu. Kanan isiniin jedha obboloota koo kanan isiniin jedha amma ijoollee warra Oromoo kanatu gara isaaniitti na waamaa jira. Kan isaanii viidiyoo kabiraan qofaatti waraabee gad isiniif dhiisaa isin quunnamsiisaa gara fuulduraattis immoo akkasin jedhee warra ijoollee taphattoota beekamoo kana wajjin isaanis viidiyoo waraabee suura isaanii kaasee isin arguu fi isin taphachiisuun isin wal quunnamsiisuu yaala. Hagasitti garuu bakkaa fi haala keessa jirtanitti ispoortiin fayyummaa fi jedhaati. Nagummaaf jedhaati irratti hirmaadhaa of jajjabeessaan isiniin jechuu jaalladhaa. Mee asirratti yaada qabdan naaf ka'aa guddaa galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Rukutee gasheedhaan rukutee galchee rukutee galchee gara fuulduraatti garuu hin dhiite hin rukute hin kuffisa jedheen isinii dhiyeessa gara fuulduraatti. Akkas jedheen isinii dhiyeessa. Ammasitti garuu har'aaf garuu
yoo nu ga'e wajjinatti fakkaata yookaan immoo kan ijoollee Oromoo kana lama ijoolleen kun ijoollee Oromoota lama gurbaan kun warra ijoollee Oromooti warra achitti wanni gochaa jiru ijoollee Oromooti warri gamaa taphataa jiru kuni kilaba qeerroo Firaansiidha waggaa waggaadhaan kilaba ispoortiin geggeeffamu jira barreen gaddaa yaadattaanaan biyya Jarmanitti kan Awurooppaa geggeeffame kilaba 20-30 ol ta'antu irratti hirmaate Faransaay kana keessatti kilaba lamatu deeme kan kilaba Liyoonii fi kilaba qeerroo Firaansi kan jedhamutu waliin deeme. Amma lafa jiru kun egaa kanan jiru magaalaa Paaris keessaa bakka akka Reetel Paampaador jedhamu dirree guddaadha paarkii guddaadha achi keessatti kan taphachaa jiranii gara fuulduraatti immoo bareechinni oliif gaddeemee isinitti agarsiisa viidiyoo taanuni taphattoota beekamoo fi kan ijoollee Oromoo kanaatti dhiyaadhee isaanii isaaf isin dhiyeessaa akkasitti nagaan naaf tura yeroo gaarii qabaadhaa guyyaa gaarii isiniin jedha ciao.